ሲጀመር የተጀመረበት ምክንያት አለው። በተለይም በነበሩት ስርዓቶች በሙሉ የኦሮሞ ህዝብ ማንነት ስላልተቀበሉ እንዲያውም እንደ ኢትዮጵያ አካልም የማይቆጠርበት ጊዜ ነበር። የኦሮሞ ህዝብ እንዲያውም ከውጪ ነው የመጣው የሚባልበትም ጊዜ ነበር ማለት ነው። እና የታሪክ ጻፊዎች ናቸው ይሄንን በመንግስት ደረጃ በመንግስትም ደረጃ ጭምር። በየትኛው መንግስት ማለት እንችላለን? በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት። ግን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ አልነበሩም? ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ ነበሩ ለማለት ያስቸግራል። ላለፉት 100 ዓመታት ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ ነበሩ አይመስለኝም። ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት አሁንም ግለሰቦች አሉ ማለት ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ እንዴት ነው ስልጣን ላይ? አሁን በወያኔ መንግስት ግለሰቦች አሉ ስልጣን ላይ ነበሩ ለማለት ያስቸግረኛል። እኔ መሬቷ ይናገር አፈለው እንደሰው ደቃይል ክፋይ ባፈሩ ሲያለስ ሞት ቢጋርደው በመቃብር ጎራው አይቀርም ተዳፍኖ የሰው መልካም ስር በሞት ተደብቃ እውነትም ጊዜ አላት ትወጣለች ደም ድፍስ እና ንጋት ቋንቋው መጻፍ የለበትም የሚሉ አሉ። ለምን በአካባቢው በኦሮሞ በሚኖርበት አካባቢ ለምን የትምህርት ቋንቋ ይሆናል? ለምን የሥራ ቋንቋ፣ ለምን የመንግስት ቋንቋ ይሆናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰው ምላሱ ታስሮ ታሪክ አይረሳውም። በጥቁር ቀለም እንደጣፈው እናውቃለን። ሀቅ አይሸፈን ያየሁት ነገር አለ። በፈረንጆቹ 2000 ዓመተ ምህረት በ95 በምንታሰርበት ጊዜ እስር ቤት ሆኜ ያየሁት ነገር አለ። በጣም ብዙዎቹ እስረኞች ኦሮሞዎች ናቸው። እዛ እስር ቤት ውስጥ የሚያወሩት ወሬ የአገሪቱን የወደፊት ዕጣ ሁሉ በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነበር። ምን በቅኝ አገዛዝ ውስጥ ነው ያለነው? እንዴት እንደዚህ ይኖራል ምናምን የሚሉበት ምን ሰማ የነበረበት ጊዜ ስለነበር ይሄ ሀገር በዚህ አይነት ከቀጠለ እኮ በፍጹም አይኖርም። ይሄ እናንተም ዜጎች ናችሁ፣ እኩል ናችሁ ከሌላው ጋር፣ ማንም በደል ሊፈጽምባችሁ አይገባም የሚል ስሜት ውስጥ ካልከተትናቸው ይሄ ነገር በኋላ አገር የሚባለው ነገር ሊያሳጣን የሚችል ችግር ውስጥ ነው የሚያስገባንና እንደው እኔ ፖለቲካ የሚባል ነገር እንግዲህ ገባሁት ከዛ በኋላ ነው። ዝም ብለንማ ልናይ አንችልም። አትሊስት ይሄ የሚቀጥለው ምርጫ የሚያመጣውን ቀዳዳ ተጠቅመን በሰላማዊ መንገድ በምርጫ ለውጥ ሊመጣ የሚችልበትን አገዛዙንም ከዛ ውጪ የሚመጣ መንገድ አንተንም የታገልክለትንም ዓላማ አንተንም እንደ ድርጅት ሆነ እንደ እንትን ሊጎዳህ የሚችል ጭንቅ ውስጥ ነው ሀገሪቱ የሚከታትና ሀዬ akkam oltanii nagaa jirtu waa malee manni naaroo jedhe Oromoon hayyoonni kun har'a mootummaa biltsiginnaa wajjiniinuu warra hojjetaa jiranii saallachuu doktoroota. Kanaaf suura dugdubbee jiru kanallee hin argitu. Mana abbaatu ijaarrataa jedha argitaniirtu yoo taate. Kanaaf duraan dursee viidiyoo kana akka caqastan isin affeere itti aansuudhaan bakka na rukuttuu gaafuma haggattun hubadhee jedhee hin hubattu jedheetiin ni yaada. Rukutuudhaaf illee odoo hin taane yaaduma xinnoo waan na keessa jiru dhaammachuuf jedhee tanan viidiyoo kana kanan dura dabarse.
viidiyoo kana warri afaanii Oromoo malee Amaarinyaa kana hin beekne akka isinii kan hiriyoota keessan gaafadhaadha. Dr. Diimaan waan isaan duraan jedhan Oromoon waan manaa ba'eef qaba, Oromoon waan qabsaa'eef qaba jedhan gaafa sanaa jechuudha. Gaafa warri kun gaaffiif deebiidhaaf dhiyeessanii gaaffiif deebii guutuu kanaati asirratti dhiyeessuun barbaanne maaliif dudduuballee waan jiru dudduuballee waan itti aanu wanti gara biraa faalladhuma waan amma dubbatanii kana waan jiruu fi isa guutuu isaa hin dhageessisne jechuudha. Keessumaa akkaataa adda bilisummaa Oromoo ABO jalqaba itti bu'uuranii fi ammoo yeroo ammaa kana gaafa interviyuu asirratti godhan kana akkamittiin akka laalanii fi yaada yeroo sana qabanillee waan ibsantu jira. Yaadni yeroo sana ibsan kun bakka amma dhaabbatan kana kan isaan dhaabsise isa kana biraan darbe tokkoffaa yeroo qusachuudhaaf jedheetanii jechuudha. Itti aansee maal jedhanii warra Oromoon akka afaan isaatiin hin baranne, warri Oromoon akka afaan isaatiin afaan hojii akka hin taane, afaan isaa akka hin dubbanne barbaadantuu jiru jedhan. Isa kanatti aansee ka ministeerri barnootaa amma yeroo ammaa kanaa jechuudha. Sababa wayiitiin hidhamaniiti mana hidhaa turanii bara mootummaa wayyaanee jechuudha. Bara mootummaan wayyaanee biyya bulchaa turte PP har'aa yookaan bilxiginnaa har'aa ergataa turte sana jechuudha Oromiyaa irratti bara sana hidhamani. Mana hidhaa gaafa seenanu wanni isaan hubatan maalinni wanni isaan argan barumsi guddaan isaan argatanii mana hidhaa sana keessaa ba'an maalinni mana hidhaa sana keessatti guutee kan jiru Oromoodha. Oromoon warri immoo achi keessa jiranii maaliif hidhamtan jennaan hin gabroomnee, hin cunqurfamnee, hin hacuucamnee, aadaa keenyatu hacuucamee, aadaa keenyatu kaamamee bilisoomuu qabnaa. Hundumti isaaniitu iyyuu kana faarsuu akka malee agreesiif ta'anii dubbatu jedhanii waan asirraa hambisellee hin jira cuunfaan haasaa isaanii. Amma mana hidhaa sana adabbii koo fixadhee gaafan ba'uunii jedhani. Yoon jaarmiyaa siyaasaa ijaaree siyaasa keessatti qooda fudhadhee haala kana ammaan dura dhaabbanne biitti kuni biyya ta'uu hin dandeessu. Sabboonummaan Oromoo biyya kana diigaa. Oromoon afaan kootiin nan dubbadhaa. Oromoon nan cunqurfame bilisa ta'uu qaba. Mirgi konaa kabajamuu qaba jechuun Oromoodha. Biyya kana diigaa. Kanaafanii kanani paartii siyaasaa yookaan paartii mormituu mootummaa sanaa ta'ee akkan socho'u kan na taasise jedhanii dubbatanii jechuudha. Egaa mana hidhaatii ba'anii paartii siyaasaa ijaarratanii kaayyoon isaanii mootummaa sana dura dhaabbachuudha miti. Mootummaan isaanii kaayyoo Oromoo, kaayyoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoon gaafachuudhaaf jiru. Kan bararraa baratti itti wareegamaa ture. Isa kana akkamittan fashaleessaa kanan jedhurraa kan ka'een jaarmiyaa siyaasaa ijaaree itti seenuutti dhaqee jedhan. Yeroo sanatti natti fakkaata jaarmaan siyaasaa isaan ijaaranii jaarmiyaa Qasta Daammanaa jedhamu. Sana booda kan biraallee ijaaraniiru itti aansee Qinijjiit jedhanii ishii amma intalaa boordii filannoo Itoophiyaa jirtu Burtukaanii fa'aa wajjin waliin ta'anii jechuudha. Deebi'anii illee hidhamanii. So mormii sana itti fufanii jechuudha. Kan nama ajaa'ibutu kan isaan mormuudhaaf jaarmaa siyaasaa ijaarratan sabboonummaa Oromoo
qabsoon ilmaan Oromoo isaan mana hidhaa keessatti dhagaa suni alatti illee cimee itti fufee jechuudha. Isaan amma sadarkaadhuma sanarratti ukkaamsanii hambisuuf turani. Dr. Biraanuu Naggaa jechuudha. Inni suni garuu isaan jaarmaa ijaarratanillee fincilli ilmaan Oromoo duubatti deebi'uu hin dandeenye. Warra isaan hidhan sanallee taayitaarraa buqqisee qabsoon sun itti fufee jechuudha. Mootummaa sana sirna kanaan dura aadeffatamee hin beekne. Sirna kanaan dura Itoophiyaa sana qofaadhaa miti addunyaadhuma irrattuu akka Oromoon qeerroo fi qarreen itti qabsaa'ee mootummaa Ihaadeeg taayitaa irraa kaasee wayyaanee yookaan TPLF maqaleetti galche sanatti bifa sanan qabsoon ta'ee gaafa jennu wareegamni Oromoon kaffale waan salphaan turre. Wareegamni Oromoon kaffale wareegama olaanaadha. Sana hundaa harka duwwaa waan hidhatee qawwee harkaa hin qabnee fi harka duwwaa waan qabsaa'eef qeerroo fi qarree hamma sanaa wareegee diddaasaa agarsiisee baadiyyaa fi magaala ba'aa fi gala dhoowwee karaa itti cufee mootummaa TPLF wayyaaniin gaggeeffamu mootummaa Ihaadeeg abdii kutachiisee harka kennachiise jechuudha. Qabsoon Biraanuu Naggaa dura dhaabbachuudhaaf jaarmaa siyaasaa diiguudhaaf jaarmaa siyaasaa ijaarrate sunii jechuudha. Qabsoo sana kaa mootummaa wayyaanee injifatee biyyarraa buqqisee sirna yeroo sana jiru sana jijjiiree isaan illee warri Oromoo balleessuudhaaf qabsaan biyyarraa baqatanii qabsaa turan Biraanuu Naggaa fi Andaargaachoo Tsiggee mormitoonni mormaa turan hundumti isaanii kan Oromoo dabalatee qabsoon Oromoon isaan dura dhaabbachuuf ture sun injifate biyyatti isaan galchee jechuudha. Mootummaan har'a isaan bobaa jalatti qabatee Oromoo cabsaa jiru kun Oromoo jaarraa 19ffaatti duubatti deebisuudhaaf hojjechaa jiru kun yeroo sana qabsoon Oromoon gaggeessaa jiru kun qabsoo haqaati. Uummanni keenya qabsoo kana guutummaan parsantii 100% mormaa jira. Baagala nu dhoowwe. Gaaffii kun deebistu malee jedhee baanee galuu hin dandeenye. Biyya bulchuu hin dandeenye. Kaabineen teenya magaala keessa teessee baadiyyaa keessa deemtee hojjechuu hin dandeenye. Qeerroo fi qarreen baagala dhoowwee jira. Kanaaf qeerroo fi qarree wajjiniinuu gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf qophiidha. Kanaan dura dogoggorree jirra. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kunis abdii kutatee jira. Nuti immoo gaaffii sabni keenya gaafatu hin deebisna. Gooftaan keenya saba keenya abbaa qabsoo kanaati, abbaa itti wareegamaa jiru kanaati. Gaaffii keessan isiniif deebisnaa wajjiniinuu qabsoofna itti fufnaa jedhanii harka kennatan. Gaafas namicha ammaa biyya jedhamu kanan beennu lamma beenna. Gaafa Burraayyuutti uummata Burraayyuu natti fakkaata. Uummata Burraayyuu waa'ee maaster pilaanii mormii maaster pilaanii kana mariisisanii ammatti ittiin qophaa'une malee viidiyoo sanallee nin qaba. Maal jedhe waa'een maaster pilaanii ilmaan Oromoo irratti dhumaa jirtu kuni uummanni Oromoo hin barbaadu yoo jedhee hin barbaadu. Maali? Lafaa fi samiitu walitti jigaa. Yoo laftii fi samiinis walitti jigde walittaa jigdu gaaffii uummata keenyaa hin deebisne gaafa abdii kutatan jechuudha. Isa kanaan gogaa bifa gaararraa jijjiirratanii qabsaa'ota Oromoos mooqfatanii qeerroo fi qarrees mooqfatanii Oromoo keessa seenan. Har'a
mootummaa ta'an. Gaafa Oromoon isaanitti waa hunda kennee isin asumatti barcuma tana qabaa. Waliinuu mootummaa ce'umsaa gaggeessinee roodmaappii biyyattiin kunillee kara fuula duraatti gaggeessitu walumaanuu hojjannee waliin ceenaa biyya kana bara dheeraa waggaa 150 wajjin jiraanne egaa maqaan Itoophiyaatu nutti moggaate. Kanaaf yoo sirni dimokiraasii dagaagee yoo sirni walqixxummaa dagaagee waliin jiraachuu dandeenyaa jedhamee itti kenname jara kanatti. Jara kanatu har'a warra waadaa itti kenne sana waadaas ganee wareegama qeerroo fi qarreetis ganee egaa waa hunda harkaan gaatee booda warra kaayyoo ganama manaa ba'aniif Oromoo kaayyoo isaa fashaleessuuf manaa ba'an warruma immoo kaayyoo isaanii fashaleessuudhaaf bakka baqatanii injifatanii biyyatti galchan kana har'a carraa argatanii mootummaa ta'anii hojii isaanii ganama manaa ba'aniif san hojiirra oolchaa jiru jechuudha. Amma inni guddaa wanti as na baasa. Waa'ee biiroo barnoota Oromiyaa. Biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatamni isaa ofiin Oromiyaan naannoon Oromiyaan ofiin of bulchiti jedhanii dura ofiin of bulchaa turanii ofiin kaarikulama qopheeffataa turanii bara wayyaanii jechuu kooti ofiin kitaaba barumsaa maxxansiifataa turanii ofiin asxaa Oromoo fakkaatu Oromiyaadhaaf dhaamsa qabu barnoota kara mana barumsatti deemtu asxaa sana gaafa kitaaba maxxanirraa argitu ijoolleen waan isaaf fakkaatu argu odaadha argu alaabaa abbaa gadaadha argu ifa argu guca qabsiifame argu achirratti immoo abbaa caadaa waan jedhamee barreeffame argu mana barumsaa gaafa isa kana laalaniit hamilanii kara mana barumsatti deemuudhaaf gammadanii itti deemanii jechuudha. Amma ministeerri barumsa Itoophiyaa dhaqee barcumarra odoo hin taa'in biiroollee odoo hin qulqulleessine asxaa Oromoo kan mallattoo abbaa gadaa odaa qabu dursee irraa qulleessee jechuudha. Odoo biiroo isaallee hin qulleeffatin dura waan kaayyoo gaafa jalqaba sabboonummaan Oromoo nuuf jaalachuun Oromoo waan ofii barbaaduun Oromoo xiiqii isa qabsiisee jaarmaa siyaasaa isa ijaarsise sanatu jaarmaa inni ijaare milkaa'ee injifatee hin galle kan injifate warra har'a asxaa isaa mallattoo isaa irraa haxaa'e kanatu injifate isa biyyatti galchee biiroo seenee odoo hin qulleessine mallattoo Oromoo biiroo Oromootirraa kan isa ilaallatu hunda qulleessee jechuudha. Isa qulleessuu jalqabee dubbii asxaa guyyaa lamaan kana Oromoo addunyaa guutuutti haasofsiisaa jiru. Kanaafan as bahee jechuudha obboleewwan kiyya lammii koo Oromoo. Akkuma duraan sagalee jara kanaa isin dhageessise dhugaadha. Oromoon maal jedhee maaliin barri kennee fi dhakaa cabsitii jedhanii muti. Akkuma duraan jedhe aqanqaalanii taayitaa fudhatan kana mootummaa ta'anii isaanummaan warri mootummaa ta'an sun kaayyoo Oromoo fashaleessuudha. Diina Oromoo Biraanuun yoo eessatti ramadame
kaayyoo Oromoo kana waan Oromoon harkaa qabu kana harkatti cabsuu danda'u. Yoo ministeera barnootaa ta'e immoo fakkeenyaaf namni kun ikoonomistiidha gaafa filannoo isaa gaggeessu sana hayyuun takka mormaa turte namni kun bakkee kanaaf hin ta'u. Namni kun tokkoffaa sagalee tokkollee hin qabu hin filatamne. Garuu ammoo gaafa ministeera barnootaa ta'ee ramadamu kana ogummaan isaatii fi ministeerri barnootaa illee waliif fudhatu kan jedhu mormiin illee mudatee ture jechuudha. Haa ta'u malee akeekni muummicha ministeera ammaa kana maqaa isaa dha'uun illee natti ulfaataa dhufe waan dubbachuudhaaf. Akeekni isaa Biraanuu yoon eessatti ramade akeeka isaa galmaan ga'a, akeeka kiyyaa fi kan isaa galmaan ga'a kan jedhurraa kan ka'e ministeera barnootaa godhee jechuudha. Silaalaali odoo ministeera diinagdee godheera odoo taate waan Oromoo kara itti miidhu hin qabu. Tarii baajata Oromoo irraa hir'isuu danda'a. Waan tokko tokko waan Oromoon kara diinagdeetiin gaafatu kana dura dhaabbachuu danda'a. Garuu sabboonummaa Oromoo bakkee sana yoo ta'e cabsuu hin danda'u jechuudha. Zeen bakki Biraanuun kaayyoo Oromoo yookaan sabboonummaa Oromoo cabsuu itti danda'u inni guddaan ministeera barnootaa keessatti ministeera gochuudha jechuudha. Gaafuma sana barreesse fuula feesbuukii kootii irratti jechuudha. Biraanuun milkaa'ee amma kanaan booda qubeen afaan Oromootiis hin diigamtii. Inni gaafa duraa Abiyyi walgahii waajjira OPDO taa'ee atattamaan oolee odoo hin bulin afaan barumsaa afaan Amaaraa kutaa tokkorraa jalqabsiisuu qaba naannoon Oromiyaati jedhe. Naannoo biraan jenne beekaa naannoon Oromiyaa maaliif sabboonummaan bakkee kana jirti gaa? Yoo Oromoon kun uf ta'ee sagalee kana yoo uf danda'e afaan gara biraa afaan federaalaa isaan jiran afaan isaan itti salaatan kana tuyyuu afaan isaan itti sagadan kana tuyyuu xiqqaata. Kanaaf oolee otoo hin bulin afaan Oromoo afaan hojii afaan sadarkaa tokkorraa jalqabee mana barumsatti baratamuudha qaba kan jedhu ajaja dabarse jechuudha. Inni deeqa takka jedhee jalqabnaan jechuudha. Waan kana hojiitti hiikuudhaaf amma kan isa gargaaru eenyu inni guddaan Biraanuu Naggaa sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf qabsoo kara jaarmaa siyaasaa jalqabu jechuudha. Oromoo laala. Oromoon sirriitti hubachuudha qaba. Tartiibni adeemsa Oromoo cabsuu tartiibni Oromoo cabsuu tokko jedhee gaafa jalqabu. Abiyyi Oromoo reefuun akka naannootittiyuu waggaa 150 cabee akka naannootittiyuu mataa ol qabachaa jiru. Hamma danda'etti dhaloonni Oromoo magaala keessatti guddatte afaan ofiitu otoo hin baratin afaan ofii afaan Amaaraa malee afaan biraan beekan. Naannoon malaala Oromiyaa keessatti yoo Arsii kana keessa gadi buutan Oromoon amma naannoo giddugala Tuulama kanaa baqatee Arsiitti gadi baqate. Arsiitti baqatee warra naftanyoota achi wajjin guddate afaan Oromoo sirriitti hin beeku. Oromoo Arsii wajjin gargar baasanii warri Amaaraa ofitti qaban naftanyoon gaafa ofitti qaban afaan isaanii malee afaan Oromoo akka hin dubbanne maatiin isaanii haguugan. Ijoolleen achitti dhalatte afaan Amaaraa malee kan dubbannetu jira jechuudha. Zan Oromoo reeful maqaan afaan isaa dagaagfachuudhaaf kufaa ka'aa jiru kana sabboonummaa isaa yoo xiqqaate mallattoo isaa kana mallattoo Oromummaa waan isa jechisu waan Oromoo isa urgeessisu kana kan sirni naftanyaa harkatti cabse kana isaa deeffachuudhaaf tattaafachaa jiru Abiyyi gadi ba'ee sabboonummaa Oromoo qeetti gadi hambistanii kuucarsitanii sabboonummaa Oromoo dhaalessuudhaan miti amma kun sabboonummaa Itoophiyaadha kan dhaalessuun nurra jiraatu jedhe jechuudha. Taayitaa fudhatee odoo rafee hin bulin. Gaafa sana namni kun nama lakkii jennaan aktivistoonni keenyas yeroo sanatti jara kana akka dubbii gara biraa hin kaafne isaan malaaf kana godhame malaaf kana jedhame jedhamaa ture jechuudha. Amma tokko walitti bu'aa turre. Illee wal keessatti walitti bu'aa turre jechuudha. Warra jabeessee mormetu ture.
warra immoo mameetu ture warra immoo lakkii malaaf akkas jedha malee jedhan jechuudha. Asitti odoo lafan qabsiisin Oromiyaa keessatti odoo lafan qabsiisin akkamitti afaan kana ol guddisnee afaan Afrikaa taas jechuun aadaa kana aadaa Afrikaa ol guddisuu dandeenya. Afaan kana nuun jechaati qeedhuma keenyatti illee akka dhimma ittiin baane nu taasise jechuudha Abiyyi Ahmed. Oromoon aadaa ofii kan jaalatu afaan ofii afaan guddaa kana afaan kun bara afaan Amaaraa tarii Eritiraatti dubbatama ta'a. Isaan illee ofirraa haqanii afaan isaanii afaan hojii afaan Tigree godhan beeka. Afaan hojii lammata afaan Arabaa godhan. Afaan Amaaraatti gaafa bilisa baatu mootummaan Shaabiyaa gaafa Eritiriyaa bilisa baasu. Yeroo sanatti uummanni isaanii parsantiin 99.9 afaan Amaaraa baratee kan jiru gaafa riifarandamii lafa Eritiriyaa dhiyeessan. Hundi isaanii Amaariffa dubbatu turanii jechuudha. Jibbiinsa afaan kanaatirraa ka'e. Afaan kunni nun guddisu nu xinneessaa malee irraa kan jedhu irraa kan ka'e afaan hojii Tigriffaa fi afaan hojii lammaffaan afaan Arabaa filatanii Eritiriyaan beeka. Afaan hojii afaan biyya sana keessatti dubbatamu afaan hojii biyya afaan Arabaa laga ceeni jechuudha. Afaan waggaa meeqa biyyattii sun Itoophiyaa jalatti Itoophiyaa taatee jiraatte baratan afaan Amaaraa mana barumsa isaanitti kennataman ajeeffatanii jechuudha. Afaan Amaaraa kun yoo Eritiriyaa keessatti dhagahame hin beeku isaan amma ajeeffatanii sanaatti lagan jiru. Afaan Oromoo Somaaliitti dubbatama, Keeniyaatti dubbatama, Ugaandaatti dubbatama, gaanfa Afrikaatti Tanzaaniyaatti dubbatama. Yoo xiqqaate Oromiyaadhaan ala biyya 4-5 keessatti dubbatama jechuudha. Amma afaan kana hacuucan. Afaan kuni yoo gadi hin cabne afaan Amaaraa afaan waloo nuu ta'uu hin danda'u. Kutaa tokkorraa jalqabuu qaba jedha Abiyyi Ahmed. Silaati yaada naafaa moti. Waan ta'uun irra hin jirre waan hin taane fi silaa jedhan otoo jedhan. Afaan Oromoo kanatu bu'aa qaba ture. Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo kana ol guddisuun Oromoodhaaf guddina. Sabaaf sablammii biyya keessa jiraatu sanaaf irra caala guddina. Maaliif? Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa hin jirre hin jiru jaran. Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu hundumtu afaan Oromoo hin dubbatu. Kan keessa jiraatu. Har'allee Booranatti guddatanii Arsii keessatti guddatanii afaan Oromoo hin dandeenye. Kana kana maamma Siyyum Tashooma fudhaa gurbaa Kanaadaa jiru tokko Nageellee Booranaatti dhalate. Taklee jedhama. Gurbaan kun yuunivarsiitii irraa ka'ee qabsaatu. Nageelleetti dhalate afaan Oromoo hin beeku. Nageellee Booranaatti dhalate. Mee ilaalaa jarri kun hagam akka Oromoo jibbanii fi hagam akka Oromoo hadheeffatan. Biyyatti dhalatanii keessatti guddatan afaan isaa hin baratan jechuudha. Kanaaf sila otoo taate kanan jedhe sana tuuyi dhugaan jiru isa kana. Afaan kun cubbuudhaan hacuucame. Afaan kun sadarkaa biyyaa guututti kutaa tokkorraa otoo kenname bu'aa qaba. Dirqisiisuma beek yaada. Ammallee immoo afaan kun akka jabaatee ol guddatee biyya ollaa wajjiniinuu nu firoomsa hundumti keenyayyuu wal keessa deemnee dhimma itti ba'anu afaan kanatu bu'aa qaba. Isa kanatu guddisuun namarra ture jechuudha. Duuba maal godharee isa gadi qabanii kutaa tokkorraa jalqabanii amma afaan Amaaraa yoo afaan Amaaraa hin barannee afaan waloo keenyaa tokko hin qabaannu. Kanaafuu amma atattamaan jedhee labsii dabarse jechuudha. Muummichi ministeera har'aa Abiyyi Ahmed. Isa sanatu amma hojiitti hiikkataa deema jechuudha. Afaan kana duubatti deebisaa habisaa waan inni qabu kana hundumaa haguugaa jechuudha. Isa sana hojiirra oolchee
Dr. Biraanuu Naggaati. So asxaa biiroo barnoota Oromiyaa jijjiiruun kun bubbuleeraa jedhan kaleessa Dr. Galaana ni gaafa BBC irratti gaaffiif deebii godhanii maaliif dhoksanii qabatanii akka ta'an hin beeku. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo sammuurra kaawwatanii argine. Asxaa kanaan dura ture kan odaa alaabaa abbaa gadaa abbaa caadaa qabu sana kaniiti halluu cuquliisaa fi afaan amaarinyaatiin Oromiyaa Timirti Biiroo kan jedhu gubbaarraa immoo biiroo barnootaa Oromiyaa kan jedhu isa mataatti baatanii argine jechuudha. Duratti bara dargii maal jedhu yaaltamaaree yimmaar yetamaaree yaastamiir jedhu turanii bara dargii yeroo masarata timirtii jalqaban jechuudha. Inni sun namni biiroo barumsatti si hoogganu waan si barsiisu sana kan barate. Wanni si barsiisu immoo haahuu qofaa ta'uudha miti, haahuu qofaadha miti. Waan si barsiisu sana kan barate, kan beeku, kan itti amane, kan fudhate jechuudha. Akka biiroo barnoota Oromiyaatti tokko jettee gaafa Oromoo barsiistu afaan isaatirraa jalqabda. Afaan isaatirraa kan jalqabdu asxaa sanarraa abbaa caadaatu jira. Isarraa kaaseeraa jechuudha. Maal kan jechuun maal inni ittiin amanne jechuudha. Ittiin amanne jechuun namichi kun bakkee kana irra qaba hin baranne jechuudha. Waan Oromoodhaa bu'aa buusu hin baranne hin beeku jechuudha. Inni kun Oromoodhaa bakka bu'aa buusu ifa galaadha. Inni gara biraa mallattoon amma asxaa kun kitaabota maxxanfaman irratti maxxanfama jedhee yaada. Duratti ministeera barnootatu nu raabsa bara keenya sana jechuudha. Bara sirna qeenxee sana. Yoo akka sana ta'e kan amma mana kitaaba isaanii irratti illee kan maxxanu sirna kana isa kana jechuudha. Gaafa odaa sana argan ookee waan kun waan kooti odaa itti gammaddi ijoolleen jechuudha. Odaa waan odaadhuma jedhamu kan maqumaan odaa alaabaa abbaa gadaa dudduubbeen immoo odaa guddaa santuu jira. Zen waan barattu beekti, waan barattu beekti sana barachuuf deemti jechuudha. Waan ijoolleen barattuuf deemtu iyyuu hin baranne namichi kuni biiroo barumsaa hoogganuudhaa miti ofii isaatiyyuu yetamaaree yaastamir waan jedhamu san ofii isaatiif hin baranne jechuudha. Asirratti waa tokko dabaluu barbaada. Beektu waan kun mana isaa keessatti Oromoon dhimma Oromoo fi Oromummaa kanarratti bu'aa Oromoo ta'uu isaatirraa dhabuu irratti kan hin madoofne hin jiru. Obboleessa koo Quxusuu lammaffaa wajjin mana barumsaa galle yaa fira. Mana barumsaa wajjin gallee ani umuriin koo 10 fakkaata. Inni anaa gadi torba yookaan 8 ta'a. Yeroo sanaa jechuudha 7 yookaan 8 ta'a. Nu gidduu tokkotu jira. Amma mana barumsaa gaafa seenu kana nuti afaan Amaaraa kana tokko hin beeknu. Inni illee aniyyuu hangafni isaan beeku inni maal beekaa miti. Amma dhaqnee mana barumsaa kana deddeebinee kara baatii 3, 4 amma seemisteerii kana deemne natti fakkaata. Haahudhuma tana jechuufi waan achi keessatti haasawamu kun baay'ee rakkisaadha beektu. Ani umuriidhaanis waan ani xiqqoo ol jedhee fi dafeen qabadhe inni qabatu baay'eetti yeroo itti fudhate. Yoo xiqqaate kara baatii 3 deemneerra mana barumsaa waliin jechuudha. Amma hundumtuu tartiiba isaa eeggatee egaa barsiistuun barsiistee booda ishaa kallaa blackboard irratti baanee jechuudha. Amma tartiibni isaa ka'ii jedhanii dhaqee jedhi jennaan waan jedhu suni sirriitti waan gadi ba'uu fi dira jechuu dadhabee fi sagalee gadi qabatee jedha. Waan inni jedhu kana dhaga'uu dadhabde barsiistittiin. Barsiistuu nan yaadadha Qalamaa jedhamte barsiistuun sun yeroo sana kan nu barsiiftu.
irra deebi'iitii jedhii jettiin. Irra deebi'ii jedhiini kanan beeku inni. Indaganaa balistii jetteen. Indaganaa bal jetteen. Indaganaa bal jennaan indaganaa jedhee jechuudha. Sana booda maqaan isaa indaganaa ta'e warri ijoolleen magaalaa ni jiranii. Indaganaa jedhuun mucichi sana booda aaree mana barumsaa naqu jedhee hin tobbate. Torban lamaan tokko dhaqee ijoolleen rakkisanii didee manatti hafee jechuudha. Ganama hirriibaa ka'uu didi. Diddaa fincila agarsiisee jechuudha. Hin fincile nama nan baasu kun akka kanatti dhaqee waan salphadhuuf hin qabudha. Ani isa dhiiseen itti fufee bakka kanarra jiru kanan jira. Inni har'a qotee bulaa jabaadha jechuudha. Laala odoo gaafa sana namni kun gaafa mana barumsaa deemu sana abbaa caadaa kana argaa afaan ufiitiin dubbachaa afaan isaatiin barata odoo taate har'a cabee manatti nafu ture. Innillee kana gaabba odoon itti fufee akkuma ta'u ta'e odoon itti fufee bare sila sibiraan hafuun ture iyyuu naan jedha amma yeroo naanaas. Namicha bu'aa saba isaa hin beekne saba isaa akkamittiin akka qaru hin beeknetu har'a biiroo Oromiyaa taa'ee waan Oromoon qabu waan Oromoon itti miidhagu ittiin faayamu kana irraaqee asxaa sirna naftanyaa kan Oromoo balleessuudhaaf qabsaa ture Biraanuun gubbaarraa itti gadi ajajee asxaa sana qabatee Oromoo fuula duratti hin deema jechuudha. Oromoo cabiinsi kana caalu jiru dhugaa dubbachuudha. Duri sirna bara Minilik sana Oromoon didatullee sabni yeroo sana akka hamma har'aa kana hin qaroomne hamma har'aa kana addan baafanne gaarii fi yaraa garuu didataatuma ture kanaaf harki murame kanaaf harmi cirame kanaaf buqqa'ee dhiisee fi deeme buqqa'ee tuulamni kan buqqa'ee Minilikiif buqqa'ee dhiisee fi kan Arsiif baale Jimmatti galee falmatee humna isaatii ol waan ta'eef kan isaa kun silaa kan isaanii kun odoo kan ta'uuf ta'e islaamataa gadi qabatee achuma jiraata ture. Garuu hordofteetuma deemte gabrummaan Arsii fi Baalee dhaqee Harargee yookaan Jimma dhaqee irraan oolle akka sabaatti wal faana waan cabneef jechuudha. Waan Biraanuun bocee itti kenne dura waan Oromoo fakkaatu kan yoo irraan balleessine sabboonummaan Oromoo duubatti waan hin deebineef sabboonummaan Oromoo ani cabsuudhaaf qabsoo jalqabisuuf waan duubatti hin deebineef isa kana irraa haqi jedhee irraa haqsiise jechuudha. Dooktora Bariisoo. Kanaaf har'a warra ofiifuu hin barannetu itti gaafatama barumsaa fudhatee biiroo keessa jira. Kanaaf Oromoo isa kana malachuutu isarra jiraata jechuudha. Malachuu jechuun Oromoon qabsootti jira. Garuu kaayyoo jarri kun deemaniif Oromoo maal gochuudhaaf akka deeman, Oromoo eessan ga'uudhaaf akka deeman amma ga'e natti fakkaata, arge natti fakkaata, warri jala kanaan dura jala deemaa turellee arge natti fakkaata. Kanaaf qabsoo itti jabeessu mana abbaatu ijaarrataa amma kan nurra jiru alagaadha. Alagaadhuma kaleessa aadaa keenya afaan keenya waa hunda keenya cunqursaa turee fi maalummaa keenya jijjiiraa ture. Lafa keenyaa fi maqaa keenya hundumaa kiristinnaa kaasaa ture sanatu har'a nurraa obobsaa jira. Waa hunda nurraa haqaa jira. Kanaaf Oromoon qabsoo itti jabaachuutu sarara jiraata kan jedha. Ammallee bakka otoo jedhu sanatti hin deebi'a yaa fira. Odoo ta'e Oromoo kana saba aadaa guddaa qabu, saba sirna dimokiraasii sirna gadaa qabu, sirna guddifachaa biyya sanatti fidee, sirna guddifachaa addunyaa irratti hin beekamne sirna guddaa sirna waliin jiraachuu walammachuu jennee leellislaa miti. Silaa har'a asxaan kun asxaa biyyattii sanaa ta'uutu irra ture. Sababni isaa tokko sirni gadaa Oromoon gaafa bara addunyaan hin qaroomne
sirna gadaa taayitaa walirraa fuudhu sirna gadaatiin bulu sana mallattoo odaa jala jiru kana jala taa'ee ture. Galmi hin jiru, biiroon hin jiru, waajjirri hin jiru. Achi jalatti taa'ee sirna tumata ture. Gadaa godaaneet ji'a tokko gadaa godaaneet ji'a tokko odaa kana jala afatee ciisee sirna haarawaan kan duraan itti bulu sirreeffatee kan gaarii ta'e itti fufaa kan fooyyessu fooyyessaa badii biyyarra waggaa 8 darbe sana ga'e xiinxalee giilgalee haaraa itti dabalee kan eebbisu eebbisee kan waadu moo waadee odaa kana jala ciisee sirna ofiiti malee sirna kun dimokiraasiitiin taayitaa walirraa fuudhee galatu. Addunyaan irra sirna sanatti bulti. Sirna bara dur Oromoon odaa kana jala taa'ee tumataa ture sana jechuudha. Silaa isa kana bari Itoophiyaatti ol fidaniiti Itoophiyaatti fidanii Itoophiyaa kana dimokiraatessanii sirna gadaa kanayyuu sadarkaa Itoophiyaati miti sadarkaanuma biraatitti yoo akka ol deemu Itoophiyaa keessatti sirna kana sirriitti gadi fageessanii sirna gadaa jedhamu kana gadi fageessanii sirna Oromoo harkaa qabu gadi fageenyaan barsiisanii isa gara biraatti ceesisuun namarra ture. Maaliif inni kun bu'uura sirna dimokiraasiiti. Sirna odoo qawwee walitti dhukaasin, sirna otoo waliin ajjeesin, sirna taayitaa irraa walitti dabarsan. Inni kun sila biyyattii sanaaf muuziyeemii ture. Otoo akka waan isa gara biraa ol kakaasun ol fuffuunu karna ወደ ትናንትናው ከፍታ የትናንትናው ከፍታ ዛሬ ጉድጓድ ውስጥ ነው አብይን ያስቀመጠው። አብይ ዛሬ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው የትናንትናን ከፍታ ለማምጣት ብሎ ማለት ከፍታን ከሌሳሱ ይሰከነቱ ዱጋን እኒ ዱጋን ስርና ገዳ ኢሳማ አስጣኑራ ሀርተን ከን ኑራ ካፍተን ከን አስጣ ኦዳ ኑራ ካፍተን ከነቱዩ ስርና ገናንቲ ከሌሳቱ ስላ ኢሳ ከና ስላ አካ ኢትዮጵያ keessatti hubatamee ኢትዮጵያ kana wajji waliin jiran yoo kan jennu taate waliin jiran kan jennu yoo taate sila kanatu ol guddata ture. Isa kana gadi haqaniiti በዜሮ ድምሪidhaan qubee afaan amaaraatiin irratti barreeffameera kaalluu cuquliisa biiroo barnoota Oromoo sirriilee biiroo isaallee sirreessan badheesse namtichaan Dooktara Bariisoo maaloo jettan kun kana dura otoo hin tamaariin nama barsiisuudhaaf deemu. Silaa isa kanatu ol ka'uutu sarara ture jechuudha. Inni kun Oromoodhaaf tokkoffaa wareegama itti dabalaa yeroo bara bilisummaa bara gaaffiin isaa itti deebitu itti dabalaa malee Oromoon mana isaa ofiin ijaarrata kana deebisee ni ijaarrata homaa wani shakkii tokko illee ni jiru. Shakkiin tokko hin jiru. Maaliif kaleessa bakka har'a jiru kan hin jiru ture. Maaliif har'a saba dammaqe hayyuu qaroome hayyuu ofiin of beeke of bare warra otoo hin baratin nin barsiifnaa itti gaafatamaa barumsaa fudhannaa jedhanii biiroo keessa ta'an kana malee sanaanana miiliyoonni waan qophaa'ee jiruuf mana keenya deebinee nuti hin ijaarran isaanitti hafa malee jechuudha. Kana kanatti aansee Oromoofan dhaamsa xiqqoo qaba. Dhaamsi kiyya maaliin? Nutillee dhaloonni kun qabsoo keessa dabarree odoo ibiddi nurraan dhaamiin qabsootti deebi'e Oromoon. Kanaaf ammallee waan kanaaf oolee buluu hin kan isarra hin jiraatu. Barumsa dhaabuun hin danda'ama bara. No akka kanatti hin baradhu mallattoon kunarraa ka'ee mul'anni kunarraa ka'ee hin baradhu jechuun keessumaa sadarkaa kolleejjii warri jirtan warra sadarkaa gadi aanaadhaaf dhaamsa kana dabarsuun iddoo murteessa. Mana barumsaa hin deemuu jechuun hin danda'amu. Maaliif kanan barachuu barbaadu uf ta'eeti malee qaama gara biraa ta'eeti miti. Mallattoo koo qabadheetan mallattoo koo harkatti qabadheen digda kootti daftara baadhee baradhaa. Gaafa mana barumsaa deemu waan kanan baradha jedhee itti hawwaa gammachuu fi eeyyuudhaan itti deemuu qaba malee waanan hiikkaasaa hin qabne baadhee deemuun irra hin jiraatu jedhee barumsa
dhaabuun illee hin danda'ama. Amma bilisoomanii waan ofii barbaadan baratanitti jechuudha. Waan ofii hin barbaadan. Bara fincila keessa duratti bara kolleejii adda addaa keessatti nyaanni dhaabbate, barumsi dhaabbate. Tokko kana. Inni gara biraa yoo Oromoo jiraachifnaa jettan warri bakka kana jirtan kana duubatti deebi'a waan Oromoo naqina. Oromoon hin deeffata. Itti seenoftuu ofirraa naqina. Ofirraa naqina ofitti deebisa. Inni kun immoo waan amma godhamaa jiru kun qabsoo Oromoo ariifachiisa malee Oromoo duubatti hin deebisu. Qabsoo Oromootii ariifachiisa. Bari isa kana jechuun Biraanuu Naggaa waan mana barumsaa barsiisan naqee ittiin barsiisu handi buukii jedhanii miti. Waan nootii qabatanii dhagan kana jechuudha. Kitaaba dhoowwatee waraqata duwwaa itti kennuu jechuudha. Waraqata duwwaa waan itti barsiisu. Waan gara biraa kitaaba hin dubbisine waan waraqata kan duwwaa qabadhu dhaqii mana barumsaa. Jechuudha asxaa irraa haxaa'ee itti erge kana jechuun jechuudha. Yaa amma sadarkaa sanatti waan deemamaa jiruu fi Oromoon diddaasaa agarsiisuun hedduu murteessaadha. Akkuma jara har'a biiroo taa'u kana waan nutti waan isinitti fe'an baattanii waan isinii kennan nyaattanii nyaata sana keessa summiitu jira isin ajjeesa. Hin nyaadhu jechuun dirqama jechuudha. Waan namatti hin baadhuuti kashaan kun danda'u. Ani kanan baadhu kan na fakkaatu kan kooti. Malee kan ormaa baachuun tikashaa yookaan immoo lumbee na cabsaa. Nyaanni isin nyaadhu naan jettanii dirqisitan kun najjeesa summiidha. Diduun hin danda'amu. Gaafa isin diddan Dr. Bariisoo fa'aa waan barsiisan dhabuu akkasan. Qabsoon immoo itti fufaa. Sakaalamni kun hundi guyyaa isaa eeggatee ni kufa. Injifannoon uummata Oromooti.